kun sagantaa galshawuu jedhu torbanii kan simbiraan ga'u ani faarfataa galataa bisaati. Akkuma beekamu arras keessummaa tokko isinii qabadee dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya irraa hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraa jedhama. Amma turtii sagantaa keenyatti mee nu wajjin tura. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Meegaa gara waamicha tajaajila kanaatti akkamitti akka dhufte? Waamicha tajaajila kanaa namni dhugaa namaaf hin ba'a. Tokko immoo akkasuma abjuu argeetu gara waldaa dhaqaa. Hangoo kanarraan addadha. Ani loltuu dargiin ture. Yeroo dirree waraanaa seennu nama baay'eetu du'aa qawwee baay'ee tokko ture waan ta'eef nama tokko takka jiree dhugaa na ba'e. Akka xiyyiitiin sirbu kun hin barbaaddaa hinaan jedhe nan barbaadaa jedhe. Qoricha sii hojjedhaa naan jedhe akkan itti gooftaa fudhadhee mishigii keessa na geesseetu jilbeenfadhu jedhee nan jilbeenfadhee akka kee ol qabee yennaa nani isa mana barumsaatti bare akka godhe akkas miti akka godhi naan jedhe Yesuus jedhi jedhe an ortodoksiidha daaqonii waggaa 5 bataskaana maaramii naqamteetti beekamaadha waan ta'eef Yesuus isa waaqamoo yennaan hin jedhamu waan isin jedhe duwwaa jedhi kanaan achi toshii keessi jalaa bushaa'aa jedhe nan jedhe adaraa lubbuu koo jedhe cubbuu dhiisera jedhe nan jedhe tosha fakkeesseeni gooftaan fudhachiise malee waldaa dhaqeen gooftaa fudhee miti adda waraanaatti kan fudhadhe biyya Eertiraa jedhamu keessatti jechaadha. Bara 79 hidhaar 7. Kan gooftaa fudhatan. Sun dhuga ba'umsaa nama sanaatiin. Dhuga ba'umsi hin jiru. Wangeelli sanatti himne dubbiin dubbii du'aati dubbiin dubbii lubbuuti. Akka xiyyiitiin siin dhoofne barbaaddaa jedheetu gooftaan fudhachiise. Sana booda macaafni arungaadeen tokko Geediyoon Maal kan jedhamtu jirti. Isheenaa kenneetu boqonnaa 3 duwwaa dubbisii naan jedhe. Inni kun eessatti deebinee immoo bara 81 keessa Awurooppilaaniin tokko badee ture gara Dambidolloo kana keessatti achitti macaafa qulqulluu ishee xinnoo kana Geediyoon Maal fudhee boqonnaa 3 jaalaan dubbisii naan jedhe. Calqee man dubbisa seenaa macaafa wayinitti fakkaata malee waa'ee gooftaa naan galu. Xumura keessa dhufeen bara 83 gaafa dargiin bittinnaa'u jireenya koo haareffadhee haayidee gooftaa fudhadhee waldaa maqaan Yesuus naqamte keessatti jechaadha. Akka adeemsa gooftaa fudhachuu sana keessatti akka tolchameetti inni dhugumaan maaliif sanaan deemuu barbaachisa? Yoo amma kaatee gooftaa fudhadhuu jettee waa'ee kiristiinaa dubbatte hin duuta warra shanan taachitti. Siistamiidhaan gooftaa dhugaa ba'u malee Yesuus gooftaa jedhee dubbachuun hin jiru. Bara sana keessa waaqayyoon yeroo dhee baratti lallabamu bara sooshaalizimiiti waan ta'eef adda waraanaatti immoo waa'ee amantii kaasinaan irra shanan waan ta'eef siistamiidhaan gooftaa dhugaa ba'u. Tosha fakkeessanii akka nama xiyyiitiin siin dhoofne amma waan dubbataman jetti namni harka isaa kanatti asitti dangaboo godhatee shaabiyaa fooyya'anii fidhadhamee kan dubbatamu sammuu keenu jira. Isaan immoo isa qabatanii gooftaa ittiin si fudhachiisu. Kun adeemsa gooftaa fudhachuuti. Gara tajaajilaatti dhugaa akkamiin dhuftan? Bara gara tajaajilaatti 85 yeroo jalqabaatiin kan konferansiitti beela. Ani gooftaa kanan arge adda waraanaa keessatti. Yesuus Kiristoos kun namtichi nama sakkare kuni ji'a 3 booda dhufee Yesuusin argiteettaa jedhe eessa dhanni birgeedii isaan jedhe hin argine ati yennaanii hin argine har'a dhiya keessa sa'aatii 9tti dhufaa nan jedhe. Ana bira moo'ee nuni muda kata bala turre waan ta'eef taranyaa tokko sa'aatii 12 amma 3tti tokko 3 hanga 6 tokko 6 hanga 9 tokko 9 hanga 10tti eega. Hanko 9 10 2 kaawwadhe. Maaliif hin dhufanaan jedhe. Saa 9 kee harkaan fuudhee nan taa'ee sa'aatii 9 daqiiqaa 17 Yesuus dhufe. Namuma fakkaate qamisii uffata qamisii adii uffata miilli isaa duwwaadha. Yommuu akka itti natti dhufu har'a moo shaabiyaan kana fakkaattee immoo dhuftee qamisee nyaachifadhee irra kaa'e gilaashii. Dura keessatti booda quum jetta akka bara sanaa quum jedhe quumiin deemu dhuma dhufe. Nan nyaachifadhe lammata kan inni dhaga'utti yeroo nyaachifadhu mootiitii keessaa baamalee lamman nyaatu. Amma sitti qabee quum jedha dhagaa tokkotu karaa inni dhufu jedha dhagaa guddaa tokko amma gaafa miila kee akka gootu dhagaa tuqee deebi'a kan isaa garuu dhagaa makiyaa bahe isheen irraa immoo ishee itti deebi'e quum gaafa jedhu warreen wajjin eegaluun dhumtuu ishee giritanii utuma quum jedhu na bira ga'e garagaraa lafa militanidhaan akkamitti
isaan kan hundi keessa simbira gooftaa Yesuus amma namoota waan kennamanii. Maal waan taatan akkamitti maal jedhu simbiramee dhufuunsaa sun maal sababeeffate akkamiin agartanii ija mul'ataatiin immoo mul'ata isa kun. Asitti kun mul'ataa yookiin irraa akka wanta namni fuudha ijaan. Gooftaa Yesuus namni fuula koo arguu danda'u musiitiin bara kakuma fa'aa. Ani hin beeku ija foonii kana namuma fakkaatee achaan natti adeemee namni dhaga'uu isaa argeera lafa ni danda'e jechuudha. Booddee keessa waaddi marii kan jedhamu jiranii foqoqaan bira ga'ee maanyee hin argine amma darbanii hin jedhe. Inni sun akkamitti beeku kan simbira dhufu itti beera nan dhufa. Inni maal isatti quumee godhataanii bishigitti nama malee maal akka jiru waan arginu. Har'a dhufa gooftaa Yesuus inni dhisu. Har'a gooftaa Yesuus bira dhufa kan inni dhisu. Akka simbira dhufti itti beera jechuu isatti mee namicha. Inni tajaajilaadha duruu tajaajilaadha. Amma iyyuu waldaa tokko keessatti paastarii guddaa gara nama 7,000 nama geggeessaa jirudha. Durii immoo gooftaa qaban ni mul'ata qaba. Har'a galgala dhufa gaafa naan jedhu anaaf hin galle. Wattaaddara wayii natti fakkaate malee ani waa'ee gooftaa waan hin beeku hin qabu akkaataa kanatti jechaadha. Inni garuu mul'atan arga. Inni garuu sagalee waaqayyoo hin dhaga'a. Boodaan bari'an. Booda waldaa sana keessa tajaajileera boodaan bari malee naan galle tureessi jechuudha. Akka inni tajaajilu akka inni mul'atan hin beeku. Inni fee gaama eecha sana isin deebine akeekachiisa sana isin deebine. Inni darbee booddee keessa akka jedhe kaajoo innoon kaajaa jedheetoo deebiin ciisicha isaanii dhaqanii utuman taa'u gara sa'aatii 11 hirribanna fudhate. Qawwee yoo si harkaa fudhatamte hin hidhamta waan ta'eef zalabattii isaa kanatti xaxaadheen hirribna fudhate. Sa'aatii 11 keessa mana asiin difini keessatti nuuf arge. Qullaa qulqulluu gooti. Maaltu na fide? Qilleensa isaan naa galan jedha. Kana gidduutti girgiddaa kana keessa natti ba'e. Amma maal keessa rafaan jira amma yeroo sana jechaadha. Girgiddaa mas ba'etu dhiyootiin jedhee ani Yesuusiin an jedhe. Eessaan litti hin jedhe gaafa adda biraan qabu. Eessaan litti ennaa mana sumaan inni ta'e bakka xineesee maasaa hin kolfuusi hin aanuusi kunis akkasumatti sitti tola. Wajjin na haasa'a garuu afaan inni haasa'an eessaan litti ennaa mana sumaan inni ta'e atuun dandeessaa naan jedha. Ija mul'ataaf immoo akkamitti arguun sun? Anoo rafaan jira yeroo isaa. Mul'ata namaaf jiru hin dabalu. Hin beeku waa'ee mul'ataa. Yeroo namoonni akkamitti hubatu jechuun nan argi gaafatan gooftaa Yesuus namni fuula waaqayyoo akka hin argamnetti hin agarreetti haasa'ama jechuun dubbatama jaallu qulqulluu namni fuula waaqayyoo jiraachuu kan dandeenyetti. Gooftaa Yesuus yeroo agartan namasini mul'ataan immoo abjuudhaan immoo kan namni anumattuu gaafa. Abjuun argine laamma. Inni kun abjuudhaan? Abjuudha inni. Nan rafaan abjuu keessaa mana akkasii keessatti argee na duwwaa miti siifuu danda'amaa naan jedhe. Gabba'uu reennaan bahi naan jedhe. Akkasuma girgiddaa kana keessa gaafa gadi ba'u bakkeetta nuuf arge. Gaafa gadi ba'u qullaa kooti fiigee ol deebi'e. Akka naan jedhe. Hin galtu naan jedhe. Hin galta naan jedhe dhaggeeffadhu. Hin galtu jedhe. Tajaajilaa koo taatan nan rukutamaa hin jedhe. Namni tuu rukutamin hin galu adda waraanaati. Hin rukutamtu fayyaa makeeggalaa jedhe. Utuun naasaa jiruuni mana barumsaa keessatti of arge. Mana barumsaa masa idilee. Abjuu sana keessa. Gaafa hin deebi'u immoo dhaabata. Amma immoo qamisii dheeraa wayii uffadheen olii gadi fiiga. Maayini dubartiin ta'ee nuuf hin jedha. Sadaffaa sana keessaa gaafa dammaqu muhumma dhaabbata. Yeroo sadaffaa immoo karaa baatii kaadheen ispiikarii wayii qabadheen olii gadi deemee lallaba. Kaadireen ta'ee nuuf hin jedha. Sammuu yeroo sanaatiin of sharagaa jira waan ta'eef. Kaadireen ta'ee booddee keessaa hin galtu dhiphina guddaadhaan galtu ati hojjetaa koo taataa jedhe. Kan maallee fedhee gaafa hin ka'u ribaa jechaadha. Harki koo qawweetti gogdee lafa bishiidii sanaa jira. Akkasitti yeroo jalqabaatiif isa argee naan galle waan isaa. Hin galtu anoo tokkodha inni hin galtu naan jedhu kun attamiin jedhe. Kuni bara 81 keessadha. Booddee keessaa bara 93 isa xumuraa galuudhaaf gaafa kaanu lolli addunyaa guutummaa Itoophiyaa keessa jira ture. Dhiya keessaa sa'aatii 4tti anaa rafee jiru ammas darabee ka'ee eeguudhaaf galmi keessaan borii. Eefaa gala innaan hundumaa gala garuu gatii guddaa kaffaltu jedhe. Yeroo sana guyyaa 47 deemee Sudaanirra baanee Gondorerra baanee Naqamteetti galeen. Kana keessa deemsa karaatti si'a 9 mul'ate. Kan si dhibu waa'ee Yesuusii namayyuu hin beeku. Macaafa qulqulluu seeraan namni hin beeku taanaan ammayyuu Yesuus hin galuuf. Natti mul'atee natta dubbatu iyyuu malee Yesuus eenyu akka ta'e macaafa qulqulluu keessaa qoradhee hin beeku.
Kanaafan gaafan deebi'ee galu waldaa makaana Yesuus naqamtee qassootti dhaqee gooftaa kana akka haaraattan fudhadhee amantii cimsannaa baruu jalqabee jechaadha. Baay'ee na dhiqu Gondoritti akaayinuu laatanii biddilibsiinuu kennanii utuu ta'aa jirruuti akka itti fudheen dhaqee nyaadhe dhagaa tokko jala ciise. Kaayyaddana mana kana boroo dhokadhu naan jedhe Yesuus dhufe. Maaltu waan jiruuf? Abjuu sana keessatti. Maal ennaan faxxaneedhaaf hindaalee du'aa naan jedhe. Dhaggeeffadhu. Mana sana keessa iddoo sana ka'eeni utuun fiigaa jiru namticha isa jalqaba gooftaa na fudhachiisutti dhaqee lapheedhaan itti bu'e. Isa jalqaba gooftaa na fudhachiise. Kottu jedhe maa ennaan addanaati nama du'a naan jedhe Yesuus hin jedheen. Si dibee gurbaa naan jedhe lakki dandiifne hin jedhe waa'ee dibaas hin beekan. Dhannee nuyi mana boroo akka dhokatu fanjiifan adda'ee nama torba ajjeese. Namtichi hakiimii keenya ture Hindaalee kan jedhamu akkasumas Maganaanyaa irraa kan hojjetu Faxxanaa kan jedhamu lamaan isaanii du'ee dhaqee argee achi deebi'ee kottu naan jedhe harka narra kaayinaa kadhadhu jedhe ani kadhannaan beeku. Kadhannaa san dura Ortodoksiitti kadhadhee abbaataa achi nooyi duwwaan beeka. Harka narra kaayinaa kadhadhu jedhe maal jedheen kadhaan jedhe inni alaafii kooti motalaqaadha ani wattaaddara. Attamitti inni na jala jilbeenfatanatu jilbeenfataaf malee harkuma narra kaa'ee waan barbaadde jedhii jedhe Yesuusin jedhe harka mataasaa irra kaa'ee nama kee kanaaf motalaqaadhaaf akaayii garbuu kenniif kadhannaan yeroo sanatti kan nu barbaachisu akaayii garbuu kenniif biddilibsii kenniif amma immoo nagaan nu gashin jedhe utuun kana jechaa jiru hamma ishee kanaa gaa Yesuus lamma qubattii koo ishee kanaa. Ija kee warra kaadhuuti gara dhoraan jedhe addana koo keessatti arge. Maali? Jechuun argee yerootti. Dunuunfadhee mana keetti arge. Addana koo keessaatii gadi ba'ee guddatee motolaqaa kana onnee isaa keessaa waan akka barakaa cuunfee laphee isaa walitti deebisee xinnaati ammas garaa koo keessatti deebi'e. Ilaa motolaqa ilaan jedhe eenyaan Yesuus dhufeeti amman jedhe xinnoo ture guddateetiin jedhe waaman arguunaasaa. Isin keessaatii waan akka barakaa bunaa onnee keessan keessaa cuunfee duratti deebi'een jedhe. Alleluuyaa jedhee gangalatee afaan haaraanaasaa anas galagalee isan afaan haaraanaasaa ukaranitti kolfa. Hin beeku waa'een afaan haaraa. Dubbii keenya irratti. Ani waggaa 3 amman mul'ata argee ergaa namaaf dabarsu afaan haaraa hin qabun ture. Yookaan lissaaniidhaan haasaa hin turre. Booddee keessaa kadhannaas baree deemsa keessan kennaa hafuura qulqulluu kan gara dubaatti sin deebisan takka argee sana gaafa kaastanii mul'ataani argitan immoo inni as keessaa ba'ee gara namichaa deemisuun. Amma mul'ataan an arge. Inni mul'ata? Mul'ata. Ija kee dunuunfadhu naa kadhadhu akkas harkanarra kaa'i jedha waa'ee kadhataan beeku. Ijinuma koo dunuunfadhee dhimmuma foonii dhimmuma wayyaa dhimmuma biddilibsiituun kadhadhuu fi nan argi mul'ataan. Sanyii amman ittiin tajaajilaa jiru. Yeroon akkasumatti ija fooniitiin guyyaa jalqabaa akka itti ilaale iji koo akkas cufadhee miti. Mul'ata kana si'a lama arge eeggiin gooftaa arge waan jedhifu. Guyyaa tokko mana namicha tokko buluudhaan utuun kadhachaa jiru balbala banadheen ilaali. Balbala banii ilaali naan jedhee Yesuus amma hafuuratti guddadheera. Balbala gaafan banuun makiinaa 3 arge. Qeessana gaafa linni immoo makiinaan tokko iyyuu hin jiru. Kadheen fixe waan isaan wallaale. Si itti maqaan kee naan jedhe manichi nuuf isaa raadha Tashaaleedhaan jedheen maa inni si lafa hin jaantu si qabee innaan balbala bantee innaan lakkii makiinaa 3 tuqee kana keessa jiraan jedhe. Eessa dhageesse na Yesuustu banee ilaallaa jennaan nan banee ilaalee ijuma kanaa naan argeen jedhe gaa bannee ilaallu hin jiru makiinaan tokkoyyuu. Waan isaas naan galle hafuuratti hin guddanne waan ta'eef dhaqeen ciise dhiya keessa sa'aatii 9tti kaasiitii harkarra kaa'iitii makiinaa 3 sii kenna jedhi itti miinaan jedhe. Haadha manaas isas waamee kaaseen makiinaa 3 sii laata Waaqayyo jedheen itti hime. Waggaa 3 booda Waaqayyo makiinaa 3 laateef. Guyyaa galateeffannaa dibicha qaleen waamee ammas 3 sii dabala jedheen jedhe. Yeroo sana naan galle inni 3 amman isa kana jedhee nan nuunfadheen furadhaa jedhe. Maal siin jechuun barbaade ija fooniitiin utuu ijji koo akkas banamu si'a lama arge Yesuusi. Akkaataan itti arge anaafuu naan galu. Kanaan ala kadhannaa keessa abjuu keessa mul'anni dhufee natti mul'achuu danda'a jechuudha. Ergasii. Ergi jaan agartan jechuudha. Eeyyee. Ammoo argama amma isinitti. Isuma durii sana immoo
kadhannaa keessa Yesuus saatii akkasiin sitti mul'adhaa saatii akkasiin sitti mul'adhu hin jedhu. Yoo dhimma qabaate dhimma isaa sana dhufee sitti hima. Bishila keessa gaafa deemtu mul'ata iyyuu sin barbaachisu. Akkasumatti utuu lallaba dhaggeeffadhu yeroo ergannaa dhufu hin jiraatu. Lallabuma kee keessaan. Dur garuu kadhadhe malee seeraan warra dhaga'uu hin danda'u. Bilchila hafuuraatti gaafa deemtu akkasumatti ijaan argaa sagaleen sii dhufa wanta mana namaa keessa jiru akkatti sitti himuu hin danda'a kuni. Sanumaan gara deemsa bilchila keessaati. Sanumaan gara tajaajilaa turtan. Eeyyee. Miidhaa tajaajilaa fi bu'aa tajaajila keessatti argitan immoo hubattan. Ani tajaajilli kun akkatti naa bal'ate. Ani akkani achii galeeni qansiraan jalqabe farankaa 18 jalqabe 80 saantimii guyyaa guutuu hojjette 80 asii laatu. Raddaati anaatiin ta'ee utuman jedhu muka waqaruu baree ani waldaa 28 ijaareera waldaa Makkaan Yesuus keessatti. Utuun gara tajaajila kanaan dhufeen. Gara tajaajilatti akkamitti dhufte setettuu fidha. Guyyaa girgiddaa waqaraa oolla galgalan karanna. Amma ani dubartii tokko as keessaa jedhanii isa ergaa dabarsan eggiin guyyaa tajaajila jalqabe hin beekon akkas. Hankeetaanan si maxxan dhufee himan. Namicha tokko as keessaa sadamus jedhee sin beeku akkeettis natti mee hin beeku. Gubaa'ee keessa abaloonnaan abbichuu maxxan naqee himan isuma har'aa. Yeroo galgala kadhannu qansiraa kan nu bira oolan islaamota jira keessuma waldaa hurrummuu biyya obbo Abbaa Gammachiis Onesimoos Nasiiba. Nama 9 gooftaa fudhate qansiraa kana keessa dhufee halkan hafuura qulqulluudhaan guutamuu guddaatu jira waan tureef waldaan naannee ijaaran ture. Utuu waldaa naannee tajaajilu nan tajaajila galgalaa guyyaa akkasii tuman jedhu namoonni ayyaana kun irratti baranii konferansii naamuu gaafa jalqabanii addaan naaf baay'inaan jedhee gooftaan. Hojii sana guyyaa sana jalqabee lafa kaa'ee bara 94 advaansii dippiloomaadhaan Makkaan Yesuus dhaqamtee irratti eebbifame. Achi Girees irratti digirii koo fudhadhe. Liidistar Yuunivarsiitii irratti immoo maastarsii carraan tolan baradhu Dooktar Gammachiis naaf kenne itti jalqabuudhaaf hin jechaa jira jechaadha. Ammayyuu. Baay'ee namatti tola. Faayidaas tajaajila keessatti argattu namayyuu deebiin arganname itti deebi'aa xiqqoo ishee gara duubaatti. Namoonni baay'een tajaajila kan akka waan faayidaa foon qofaatiin argatanii gama fudhatutu seeniini faayidaa inni qabeessa yeroo hunda faayidaa qabeessa namoonni gara sanatti luuca'an jiru. Faayidaan samaa inni itti. Ani wangeela keessatti jireenya argachuu makuun beeka malee faayidaan argadhe hin qaban. Faayidaa gaafan siin jedhu faayidaa finnan dhisilees. Ani gaafan yeroo jalqabaaf konferansii dhaqee tiraanispoortiidhaan birrii 4 laatame. Birrii 4 fudhee man jalqabee miilaan naqee sa'aatii 4 miilaan naqee deebi'ee galee tajaajilee faayidaa ma birrii namaa kennuu dhi'uuma kana barre. Nu sinodoosii wajjiniin makiinaadhaan deemneetu isaan hin lallabu hin kadhannaa deemsa keessaa faarfannaan naa dhufuu jalqabe. Faarfannaa bara 88 kaasettii tokkoon baase bara 90 keessas akkasuma tokkoon dabalee booddee keessa kan faarfannaa kana yeroo konferansii naaman anumatu faarfataa anumatu kadhataa anumatu lallaba kun immoo na miidhuu jalqabe. Akkas dadhabee cimaadha kan jedhamu birrii 10 fudhadhee gala. Cimaadha kan jedhamu deemsa sa'aatii 8 deemsa sa'aatii 9 ruubii deemeen birrii 14 fudhee gale. Oo faayidaa ati jettee fansiin jedhe. Wangeelaaf baay'ee isaa ammarraattan gatiin kaffale malee faayidaan koo Yesuus Kiristoosin argadhee jireenya bara baraa argadhee itti gammadee deemaa jira ammani. Faayidaan inni guddaaf guddaan du'a noo ishee jireenya bara baraa naa laateera kan sana naa caalu jira jedhee si yaadu hin yaadu gara fuulduraatti. Akka walii galaatti amma namoonni baay'een biyya keenya keessa jiraatiin malee makiinaa birrii gurguddaatiin bitamu helikoophitarii kanneen pileeniitiin deeman jiru garuma tajaajilaa kanaan guddatanii inni sun faayidaa wajjin walitti hidhameetu akka faayidaatti lakkaa'amuu qaba. An kanatti namanu wangeelli hiyyumaaf nu waan akkan itti amanutti wangeelli cubbuurraas bilisa nama baasa rakkinarraas bilisa nama baasa seexanarraas bilisa nama baasa. Dhabiisarraas sammuu kee hiika waan ta'eef hin hojjetta taanaan fiixaati bu'a qabeessa taata fiixaan ba'umsa argatta. Wangeelli gadaduuf nu waamne wangeelli gadaduus hin jiru dubbii keenya irratti. Yeroo wangeelaaf waamamtu rakkattee darbuun jira. Sooromtee darbuunis jira. Karaa Waaqayyo siif kaa'e sanarra lakki ani rakkinaafan dhufe miti jettee amma wangeela keessa waa lamatu jira. Makaraa isa jedhu yookaan gidiraa isa jedhu afaan Oromoofaatti.
Rakkinnii fi gidiraan tokko miti. Gooftaan gidiraa qabdu dhe malee rakkina qabdu hin jenne. Rakkina jechuun hiyyuma jechaadha. Hiyyuma afaan isin waame kan jedhu macaafa qulqulluun jiru. Gidiraan garuu jira. Gidiraa sana sooressi guddaan addunyaa lafarraa beekamaa oo fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti allaamu dinarra gooftaa fudhate rakkina hin qabu garuu gidiraa qaba. Gidiraan hundumarra jira. Isa beeku dooktarii piroofeesarii injiinarii hin jedhamu. Gidiraa qaba Kiristoos keessatti. Rakkina garuu dhabuu dhiisuu danda'a. Yesuusiin kanatti itti adeemtuu fi faayidaadhaaf yoo ta'e Yesuus siin galii nafa. Yoo Yesuus sii galee duukaa deemta ta'e garuu sii galuumsa mataan isaayyuu faayidaadha. Faayidaa guddaadha. Qabeessa si gochuu danda'a. Helikoophitarii miti, pileenii miti kan isa caaluun si deemsisuu hin danda'a. Miillaan deemtees tajaajiluu hin dandeessa. Wangeelli helikoophitariitti hin dhumu, miila duwwaatti hin dhumu. Bakka geessanitti deddeebi'aa waan jedhuuf sagalee waaqayyo namni bakkuma ga'eetti deddeebi'a. An bakka ga'eettan deebi'a. Makiinaa maan dhabe jedhee dhimman Kiristoos dhiisuuf hin qabu. Lafanitti isa arge beeka waan ta'eef. Kana booda sana caalaa naa gochuu danda'a. Dubbii keenya irratti waan sitti hima. Limmoodhaati amma horoppilaanitti kadhachaa hin jiran man. Kadhannaa koo keessa. Limmoodhaati amma horoppilaanitti. Limmoo tokko yoo gooftaan jedhe malee akka hin arganne beeka. Garuu yoo naa laateef galata isaa yoo na dhowwate immoo ani liqii irraa hin qabu. Akka ittan seetan afaan qabachiisee jiraadha. Baay'ee namatti tola. Namoonni akka tajaajilli sun akka faayidaa qofaatti ilaalanii waan jiraniif asumaan deebii ta'a fedhe yaada. Mee jalqaba gara kaasetti baasuutti sin deebisame. Ishee ammatti waa si xumuree deemu waa'ee faayidaa. Biyya kafaa keessatti na waamani. Reefuun fuudhaan. Tajaajila dhaqee Amaareffaatu na ajjeefate jirratti immoo. Baggoo agalgayne jechuu barbaadeeni natsaa agalgayne jedhee lallabe. Afaan Amaareffaadhaan jechaadha. Hoo nama bilisa nu tajaajiluu dhufeedhanii ani immoo gara birrii 330 liqeeffadhee dhaqeessuma achi dhaqayyuu. Saanoo gammadanii na geggeessanii adaraa ishee makanallee shaayiidhaaf fudhadhaa naan jedhanii birrii 50 naa kennanii waan hin jedhu wallaalee jaakkeettiin birrii 200 qabu tokkoon gurguree birrii 80 gurguree jimma ga'uun namti mataa isaa birrii 120dha. Kadhadheen deeme. Jimma ga'ee moo warqee gurgureen galee. Isaanoo gammadanii tajaajilarraa kan ka'e nuu dabali tajaajila sanaa naan jedhan akkamittiin itti hima birrii jechuun rakkisaadha. Anoo dheen gaddayyuu nan miidhamee gatii makiinaanii jaakkeettii koo gurguree galenna maal sitoo bilisan tajaajila nuun jedheedhani. Enna mudannoon akkasina mudates jira deemsa keessatti siin. Kun adeemsa tajaajilaa keessatti jira. Namoota baay'ee wangeelaaf gatii kaffalaniif. Inni kuni homaa mitanne dabarraa warra kaffalaniif kanaa waliin kaffalu waan ta'eef amma aarsaa kan waliif godhanii jiru. Jira. Eenyummaa masaaniyyuu. Dhuguma. Ilaalcha faayidaa qofaaf tajaajili ilaalcha faayidaa qofaaf akka hin taane kanneen beekanis jiru. Mee gara kaasetti jalqaba yeroo baastan faayidaa isin irraa argattan homaa inni mee lallabaan yeroo sana akka ammaa kana teknooloojiin babal'anee sooshaal miidiyaa garaagaraan hin jiru feesbuukiin iimoon hin jiru waasaappiin naamni kun hin jiru. Yeroo sana kaasetti mantanii maal hojjettan isaa teeppii keessa galu. Saaraat maazanii sana. Teeppii ofa keessa gala. Iski faayidaan sun maal argattan? Nattu tajaajila dhaqee gala. Faarfannaa faarfadhee lallaba lallabee kadhannaa qofa koo kadhadhee konee kan jedhamu dhaqeen tajaajilee gala. Gaafan galu wayyaan tokko mana keessatti utuu nafiin biddilibsiin utuu nafiin hansoolaan utuu nafiin mana citaa tokkoon qabaa manatti citaa sana lixanii na jalaa saamanii na eegan. Wayyaa sanarra jiru duwwaa tafee yeroo sana wayyaa 2-3 fudhatanii konfiraansii dhaquu jiru tokkitti himaan attasumaan galte. Yoo muturaa illee lagarattee miicitee qorsitee fatta malee wayyaa hin jiru geeddaruunu wanta itti baattuu hin jiru feestaaliimti isheenii bicaan sun achi booda dhufte waan ta'eef hin jiru. Yeroon galuuni nan boo'ee waan raciisus hin qabu. Balbalatti namni ammoo fajjeessa jana eega balbala cufadhee nan bakkeedhaan na dhaggeeffatu faarfannaa akka jedhu dhufa bakkee duwwaa miti keessa namaa beekaa utuu namni hin beekin hidhaa namaa hiikaa yommuu inni harka isaan diriirsee qaqqabu madaanni fayyise godaanni san qabu kan jedhamutu faarfannaa faarfata namoota baay'eetu qeeqadha. Ani isa taa'ee nan tsaafee nama faarfata malee amma na faarfata miti baay'atiin immoo faarfatu qofaa koo miti utuma jedhoonu duukaan jedhe. Gaafani kadhannaa fixee gadi ba'u hundumtuu bakkee dhaabata ayizaabiidha gootummaan isaanii faarfannaanis hin jiru homtuu hin jiru maaliif kun jedheen faarfannaa kana xaafuun jalqabee waaqayyo gaafa takka ganna teessisu 8 laata. Faarfannaa 8. Guyyaa tokko
kan Tasfaayee Gabbisoo faarfachaa oole faarfannaa annamaatiin an jalqabe dubbii keenya irratti warra akka Tasfaayee Gabbisoo warra akka Taammiraat Hayilee faa kana warra akka Shawaayyee Daamtee faa kana kan isaanii fuunee faarfannaa gimbii maqala joorraa namaa konfirensii qaba si'anii gaafa dhaquudhaaf baalee waaqayyo abbaan faarfannaa kana kan Tamasgee Kamisoo faan faarfaddani yoo achi keessa jiraate maal naan jedha edheennaan tsaafi kan jedhu min sagalee dhagee gurruma kana tsaaf kan jedhu min dhagee gadi taa'een faarfannaa sagal saafe guyyaa tokkitti jechaadha. Achirra ba'een faarfachuu jalqabamini. Faarfannaa mahaaraatu immoo dhufee keessa naa galee immoo faarfadha. Tokkitti faarfachuu dhaqee na fufaa faarfadhee bu'aa garuu maal akkam faarfadhee bu'ee hin qabadhu. Hin barreeffadhu. Deemsa keessa zeemaa ishee sammuu keessatti naa dhufti. Akkas tajaajileeni ababaayee hundee faa kana keessa magarsaa amma jiran faa kana taanee tajaajillee galle. Buleesaa gaafa iddoo adda biraatti rawaman farda naa fidani. Deemsa sa'aatii 9 ruubii kiiloo jedhama saneetti fidanii gaangeen isuma yaabbadhu anaan lafa dhuftetu badde. Maalattam goon himanna kan jedhe miilaan naqe. Achi ol deebi'uutti ammas gaangeetti ma barbaadanii fidan gaangee kan qabu hin jiru. Gaafa mana irraa yaabbadhuu fedhu ani yeroo sana ispiilliin fakkaata. Ispiilli isa nasirraan darbu achirraan darbee bu'e. Isheen achi faragattee badde. Achi sa'aatii 9 ruubii miilaan deebi'ee galee. Faarfannaa akkeettan jalqabe gaa ballachaa deeme beekamaan inni mana faarfannaa qabu gulallee keessaa kiiboordii haasa'a hin qabu qabeenya kiiboordii birrii 100 fuudhe beekamaadhaa fi obboleessaa feeven isa bukkeedhaa kan hojjetu birrii 300 kenneef isaaniif kaasetti abaasuudhaaf waldaa battina shaakalsiisanii yaa'u tasfaatti naqee baasen istuudiyoon hin jiru beekamaan isin qabu gammachiisin inni ansi firoomsaa isin qabu birrii 300 ja'a isaaniif kan kenne birrii 600 yaa'u tasfaa istuudiyoo kan kenne birrii 100 kiiboordii kan kaffale isatti naa taphatan harruma naqee faarfannaa 12 waraabamee gale guyyuma tokkotti 12 waraabamee galee birrii 1300 maastariin dhufee na harka ga'e yeroo na harka ga'u ammas birrii hin qabu kaasettiin 50 saantimeedhaan waraabama qafoon isaa immoo birrii 2 bitama birrii 300 namarraa liqeeffadheen fudhee waraabsisee konfirensii gaafa naqu gurguree immoo namicha kanaaf deebiseen ishee raafteen immoo akkasitti waliin ga'ee malee qaroominnis hin jiru istuudiyoonis hin jiru isa boodadha kun gadi kan gadi yaa jechuudha. Jalqaba lallaba ka baasuu dura faarfannaa baastan. Faarfannaan baase jalqaba. Ittaan sitanii samma lallaba dhufe immoo faarfannaa baa hojjetame gadi deebi'ee. Deemsa keessaa waa lama hojjechuun dadhabe. Faarfannaa jimaata nan faarfadhaa qidaamee dandeenye faarfadhu sagalee duuda seexaneeffachuu jira lallabuu jira kadhannaa jira waan ta'eef. Kam dura jalqabdan lallaba jechuun konfirensii. Faarfannaa jalqabeen faarfannaa dhaqan. Faarfannaa dhaqan lallaba. Faarfannaa duwwaadha. Achii booda al tokko konfirensiin dhaqe waamame namni na wajjiniin barsiisuudhaan waamaman nama guddaa Bomalaakuu jedhamu tokko amma biyya Ameerikaa jiraatu hin dhukkubsatan ta'e waan isaa ta'anii hin hafanii. Hin danda'amnee fi anumatu lallabee anumatu faarfatee anumatu kadhatee gale. Kanarraa nan immoo lallaba jalqabe. Durumayyuu yommuu konfirensii dhaqu dubbii waaqayyoo yommuu itti dubbistu xiqqsi tokkitti tonu bise nan barreeffadhan. Qaba ammarraatti dabtariin isaa tokko tokkoon jira. Nan qabadhaa galee moosumatti jetti keessaa waan biraa baasa. Waan biraan baasa. Baakoo irratti konfirensiin waamaniitu galgala dargaggoota leenjisinaan jennaananii maal jedhee leenjisanan dubbii waaqayyoo dargaggootatti dubbadhu nuu kakaasedhani. Maal barbaadan isaan lallaba miti kadhannaa koo barbaadan. An faarfannaa dhaqeessuman karadhaa mul'ata dhufu akkubatti nan dabarsaa ala tokko abalu akkas akkasiin jedha waaqayyoon jedhee itti hime. Namni na dura xinnoo ishee ergaa dabarsuu jalqabe akkasiin jedhamu medhe eenyaan Israa'el saba koo jedhi jalqabeedhe mucaa koo jedhiiti achi booda ergaatti himeenaan jedhe. Hin dhageenye noose Israa'el jedhu sana hin dhageenye akkasumas ittiin babbareechuun jiraame ergaa jedhe. Afur taanii jiru dhiisi Tashaalee bareechini asitti dhufe dubbadhu deemne tokko mo'achi. Isaanumtu wal qoqqocolanii kanumaan dhiifame ergaa gatiin dabarsuu fi faarfannaa sana keessa kadhan barsiisaaf tun ta'in ergaaf na barbaadan isaan. Nan lallabee nan yaadadhaa Saamu'eel boqonnaa 2 lallabe. Lallaba akkasii tasuma dhageenyeen beennu jedhani. Dubartiin tokko naatee jedhu baakoo keetti nama dibamoo raajii guddoodha. Waaqayyo dubbii kootiifan si barbaada siin jedha. Tulluu guddaa tokko irra si baasee ulee warqeetuun harka keetti kennuun arge kun maali gooftaa jennaan dubbii koo dubbata lallabaan dubbataa faarfannaa duwwaa miti siin jedhamee gara lallabaatti luucaa jedhanii
kanumaananii mana macaafa qulqulluu barachuu gallee sana eebbifamee ba'e wangeelaa himanii nu gadhiisanii on qaxaramuu baadheeyyuu sumaanan jalqabe. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya turtiin hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraa wajjin goonee kutaan tokkoffaan isaa kana fakkaata. Torban kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Ammasitti nagaan tura.